Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tiada, 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 tiada. Tidurku tidak tiada. Masya Allah. Sudah. Arantana odorgomii ajaa'ibaa jira. Ara odorgomii ajaa'ibaa jira. Odorgomii sadaffaa lakkoofsa sadaffaati. Arraas dubartootaa fi dhiira. Kana booda immoo odorgomii akkaataa ni jijjiira. Ayyaani dhageessanii dhiyaadhaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sesseenaa, 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 sesseenaa. Yata, yata. Aya. Mashallah dhiyaadhaa. Daa'ii wal affeeradhaa. Dubartoonnis wal affeeradhaa. Dhiirtinis wal affeeradhaa. Mashallah. Dhiirtii har'a kabalachuu qabdi. Har'a kabalachuu qabdi dhiirtii. Yoon kabalanne nasiiba isaaniiti. Egaa booda maan ana affeerinaa, maan ayyaamina akkasiin hin jenne hiriyoota keessan affeeradhaa. Dubartoonnis wal affeeraa, dhiirtinis wal affeeraa. Kanaggaa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبار ربما أختي في الله ديبي سيقول رسولنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم Niarran tana tirtii as keessa jirtu lakkoofsa takka kanaa barreessa. Baay'ina keessan laaleeti yoo daareekshina jijjiiruu taates daareekshina jijjiira. Tirtii as keessa jirtu lakkoofsa takka barreessa. Dubartoonni as keessa jiru lakkoofsa lama barreessa. Tirtii lakkoofsa takka. Dubartoonni lakkoofsa lama. Ayyee. Baay'ina keessaniin tilmaamaadha.
takka dhiirti takka dubartoonni dabalama ayii sabaaf takka nam tokko dhiira dubartoonni lama maashaallah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dheedda warreen murtan lamaa fi lama ayyee dubartoonni afur dhiirti lama dubartoonni shan. Waalaikum salaam warreen murtan seenaa. Waay dubartoonni heddummaate akkamtu malaree. Egaa wanni moo jirtanii dubartootaatu isin irra hedduudhaansa. Irra hedduudha maashaallah. Dhiirti sadii qofa amma dubartoonni heddummaate. Ayyee afur waay maashaallah dhala dubartoota irra hedduu. Ayyee ta'us parsantiin hin qaba. Ta'us parsantiin hin qaba. Ayyee boo heddummaate dhiirtiinis. Idaadhaa nama dafa osoo hin eegalle akkaataa itti wal dorgommii himeetiin namuu irra qophootanii daqiiqaa 3 isiniitiin kanaa daqiiqaa 3 boodanii ni eegala. Daqiiqaa 3 boodanii ni eegala. Egaa warri haareenii dhufee naaf hin galle maal akkan jenne waalaikum salaam turaagaa warreen mudurtan adda umura yammaa jetti jabaa arbuma. Umurayyaan akkana jette dhiira mataa qabaa hundagaa heddumeeffadha jechuu isaaniiti. Naqatee qalbii naqate. Egaa arraan tana edaa fi ergadda dubartoonni taakkoo uffatee qaccaa innaa boona keessa moonaan taakkoo uffatanii qubee isaanii taakkoo uffisanii oguu deebisan. Taakkoo uffisanii taakkoo shaartii san dheertu ispaaltiirra qaccaa qash qim qim godhaati libbisti hundatti dibanii oguu deebisan. Waa ajaa'ibaa libbisti itti dibanii taakkoo uffisanii hamashaa godhanii fi shittoo hundatti dibanii qaccaa shagagam qalalaw qash jettee warrumaa daabni itti godhanu akka ajaa'iba qalalaw qishishim qiririm jechaa deemu. Ayyee daqiiqaan invite godhachuudhaaf isinii kanneen dhumtee jirti amma gara darsii deema. Gara darsii deebina ammaan tanaa ayyee egaa darsiin teenya tanarraa akkaataan itti wal dorgomnu hartii qubee dubbachiiftuu arabaa gabaabduu sadeen ni beeyna fataa qubee gubbaan dhuftu israa qubee jalaan jirtu dummaa qubee dubbifamaa gubbaan dhuftu gabaabduu sadeen ni beeyna. Sagaleen isiin kannitu afaan oromootti maal akka taate ni beeyna maashaallah. Wanni nu jala wacu miksara ventileetara qaba. Sagaleen xiyyaa likkitti hin dhagayamu. Umurayyaan ati gurra biraa qabdaan isaa waalaikum salaam. Ayyee sagaleen xiyyaa hin dhagayamtu
Ida gamtio. Fi sukunad. Sukuna. Sukunada. Kisra fi sukuna. Fata fi sukuna. Kisra fi sukuna. Dumma fi sukunada. Wanilal. Ayye mashallah. Wanitti wal dorgommiin teenya ta'a. Arraa fataa fi sukunaa, kisraa fi sukunaa, dummaa fi sukunaadha. Akka amma dura laalletti qubee dubbachiiftuutii fi sukunaa wajjin qubee walii dhuftu isiniifin kannaa ammoo qubee gabatee ni qabdan gabatee huruufaa ni qabdan dibata ni qabdan jedheetiin tilmaama. Kanaafuu isin martuu wantoota ni qabdan. Gabatee kana ni qabdan. Kanaafuu gabatee kana ni qabdan. Egaa waniin isin irraa gaafadhu qubee gabatee irraa qubee arabaa tan lakkoofsa hanqanaa bikka tana yoo neeyne akkitti dubbisnu qubee afaan oromootti naaf deebisaa jedheetiin isin gaafata. Akkitti dubbisnu qubee afaan oromootti naa barreessaa isiniin jeetiin sagalee qubee afaan oromootti naa barreessaan isiniin jaa. Irraan deebi'a. Fataa fi dummaa. Dhiifama. Fataa kisraa dummaa sadii qabna. Fataa fi sukunaa qubee arabaa kan sukunaa niin kaaya. Qubee sukunaa jala jirtu niin kaaya. Qubeen duraa kan fataa jala jirtu yoo akkana taate sagaleen isiin nu kennitu akka qubee afaan oromootti akkamiin barreessina. Ammaas qubeen dubbifamaan arabaa kan lakkoofsa gabateera lakkoofsaan qanaarra jiru yoo kisraa wajjin finne ta sukunaa kanaa wajjin akkamiin dubbisna. Sagalee isii qubee afaan oromoo barreessaa. Ammaas kan sadaffaa qubeen arabaa kan lakkoofsaan qanaa yoo qubee akkanaati hojii finne akkamitti dubbisna kan jedhu. Fakkeenya tokko niin kannaa abshir warri siiniif hin galine si yoo kan jiraatanii taate namni namoota nahareen ayyee asitti tuni fataa kanaaf bakka bu'aa sukunaan kanarra jirti. Mooniin jijjiirame. Fakkeenyaaf ayyee fataan tun kanaaf bakka bu'a. Baa sukunaa qabdu kanaaf bakka bu'a. Ifa ni mul'ata. Dubbachiituun arabaa fataan kanaaf bakka bu'e fakkeenyaaf. Ayyee qubeen arabaa dubbifamaan kan sukunaa hojii jirtu baadhaa jira. Ayyee eega akkana taate sagaleen fataa fi baan sukunaa qabdu waliin nu kannan ab jennaan. Bakka tana bakka fataa jalaan
fataa jalaan yoo qubeen arabaa taniin gabatee irra kaa'e taniin gabatee irra kaa'e qubeen arabaa taniin gabatee irra kaa'e tan jahaffaa bakka fataa bira dhufte harfiin arabaa gabatee irratti tan jahaffaa irra jirtu yoo fataa bira dhufte jechuun tan jahaffaa ha tajannuun tajaffaa lakkoofsaan himaa isin gabatee irraa laallattanitti guutan yookaan warri affazanii jirtan yoo jiraatan maashaallah gabatee kan hin qabne peejii gaaddisa islaamaa gubbaarra bikka footoo jettu seenaatiin gabatee sambuusadha kan hin qabne haantu yoo bakka buute umurayyaan barreessu jirta akka isa sii galti. Fataa wanni kanuma dura laallee ifittiin jabeessin alaabtuudha. Binti alii umaa harkuun qabu. Fataan ab bakka bu'aa. Baa hojii sukunaa jira ab jenneen. Yoo qubee arabaa gabatee irratti jirtu kan jaaffaa fataa bira finne bakka duwwaa kana bakka buusne qubee afaan oromootti sagalee akkam jennee sagalee qubee afaan oromoo guu barreessinu akkam jennaanii laattu haantuun qubee afaan oromoo kanaaf bakka bu'a. Ni mul'attiimi? Diimtuu haa taatu yeetiin bar diimeessi jira diimtuu ni mul'anni gurraachaan godha. Ayyee ni mul'ata yeetii jaata. Ifa ammaan tana isinii galu jiraansa. Akka qubee afaan oromootti akkana barreessinaa. Maaliif haantuun dubbifamaa arabaa lakkoofsa jaaffaarra jiraan jee jabaarra buma sii galee maashaallah. Ati waa hundattuu duruma maashaallah jabaatte. Jaaffaan haa jenneeni haa kana bakka buufne. Baan tanaa sukunaa qabdu jecha ni dhaabbatti achiichi sagalee ni dabartu. Fataan gubbaa irraan jirtu akka qubee afaan oromoo gizee barreessine walakkaa qubee seenu. Dubbachiiftu dubbifama. Ha fataa baa saakin hab ha fataa baa saakin hab ha fataa baa saakin hab jennee yaam ifa. Hayyuu biyyaa hayyee irraan deebi'a. Wal dorgommiidhaa warra. Tini jabaa dhagaa warra. Saateenya fayyadamna. Hayyee akkiniin jee ani ta kana lameen hin qabneen fidi. Ta harfii tanaa fi tana hin qabneen isiniif kannaa iskiriina irratti isinii baasa. Dubbachiiftuun iskiriina irratti qubee afaan oromootti wajjin hin baasu. Arabii qofaan kanaa fi kana baasa. Waliigallee fataa fi qubee sukunaa qabdu wajji qofaan baasa. Arabii irratti afaan oromootti itti guuttanii barreessan. Wal dorgommiidha. Sirriitti ilaala. Qubee fi waa hunda akka idaatti hamashaa fi naannootti dhooyiniif ni hojjetan dogongoraa dhaabaa naaf hin fidina. Egaa edda warri yaatti hidhaatan sagalee dheertuudha. Maarree isaan achi seenu. Waliin qaraasi. Fakkeenyaaf bakka duwwaa tan akkana jiru. Fataa fi baa sukunaa qabdu walitti ab jenneen akkam kanaa fi kana dubbisa. Fataan dubbachiiftuu afaan oromoo gabaabduu a takka bakka buuti. Sukunaan achi sagaleen hin jirtu nu barsiisti. Qubeen tun baadha. Sagaleen sukunaa hojii gisee dhuftu. Baa tajaajiluu san a boodarraa hin jirtu irraa dhaabne. Kanaafuu ab jennee yaamna.
ab jennee yaamna. Yoo qubee arabaa kan lakkoofsa gabatee kanarratti lakkoofsa takka lama sadii afur shan jaha torba jahaffaan haatan akkanatti torbaa jira akkanatti afurii jira torbaan bakka afurii 28. Kanaafuu tartiiba gabatee kana peejii gaaddisa islaamaa gubbaarra footoo bakka jedhu irratti ni jira achirraa gabbuusadha namni qabdan haaffazan maashaallah dubbii waa turte. Kanaafuu as keessaa qubee fuutaniiti kana keessaa gabatee tanarraa qubee fuutaniiti qubeen san sagaleen isiin nuu kennitu maali? Maqaan isii maali? Sagaleen isiin nuu kennitu maali? Ilaallee jira makaarijul huruuf irratti. Kanaafuu jaaffaa huureetiin haa bakka tana kaayi. Ogguun haa tana bakka tana kaayi. Akkitti dubbistu haa fataa baa saakin hab haa fataa baa saakin hab jennee yaamna. Kana yaadaan haa tana asii yoo buusnee akkamitti dubbisna? Haa fataa baa saakin hab jennee dubbisna. Eega tilmaamtanii beektan booda deebisaa kana bichaa naa barreessitan. Afaan Oromoo kana qofa naa barreessitan. Guuttanii waliigallee deebisaa afaan Oromoo kana bichaa naa barreessitan. Alimaa rabbi si haa tolchu. Egaa wal dorgommiin eegaluuf deemti. Ifa wal dorgommiin eegaluuf deemti. Jabaadhaa kan dhiiraa fi kan dubartootaa keessaa namootaan wal dorgommii arraa tana ni moona irraa kafalanna jettanii niyyattan dubartoota dhiira keessaa ni jirtan jedheetiin tilmaama. Namootaan dubartootaa keessaa ammallee akka idaatti dhaadachaa jiran akka eda haalaan dhaadachaa turanii moohanitti arraas ni moona jechuudhaan dhaadannoo isaanii barreessachaa jiran. Egaa jarri dhiiraatis jabaadhaa tan edaatii fi tan halgaddaa irraa kafaladhaa jechuudhaan dhaamsa gara kiyyaan hogguu isinii dabarsu. Dubartoonninis riikardii qabatanii jirtan jarri dhiiraa akka isin duraan fuune waliif dhaama jechuudhaan gara darsii teenyaa tan wal dorgommii arraa achi dabarra. Qophaa'aa dubartoonnii fi shamarree fi akkasumatti dhiirtiinis jabaattanii deebisaa sirrii kan hubaa qushaa qushur balaa qalaa kulaa kulbus hin qabne deebisaa sirrii qofa akkanaaf deebistan jechuudhaan gamanaan Usmaa'il Alishoo dhaamsa isiniif dabarsaa. Ni mul'ata. Sirreessuttiin jira abshir murayyaan ni mul'ata. Ayyee egaa afaan Oromoo biratti mul'atu biraa naqaa. Sirri mul'ata amma. Dubartoota. Qophooytanii Fooziyaa Zubeet booga amma saanti jenarraa nyaattu. Saanarraa nyaatta ati dhageeffadhu ati. Ni mul'atu. Maaltu mul'anne? Amma mul'atu. Akka duraatti hin deebisa. Akka duraatti deebisaa jedhanii ni deebisnaati. Ani ni deebisaa afa. Akka duraatti deebisuu jechuun keessa dhaqanii. Kan maaliin naqaa hacuun isa qofa. Obbo barsiisuu akka hin gaanii kunis hacuun isaan kan. Oguun qubee afaan Oromoo barsiisuu hacuun keessa qofa. Narfaanii naqaa duba.
Sayyee bakka. Hin mul'atu amma? Guutuutti hin mul'isu kaa. Silaa akka guutuu mul'isuuf deemta. Deebisaa korrojuu deemta. Haa isinii mul'achuu qabu akkana ta'uu qabu. Haa isinii mul'achuu qabu akkan. Akkaan ammaan tan kana godhe kan. Qubee afaan Oromootti isiniitu naa barreessa. Ani Arabii qofaan isin garsiisa. Arabii qofaan isin garsiisa. Gabateerraa qubee akkanaa asirra guuttadhaan isiniin ja'a. Walii galle amma. Haa silaa qubee afaan Oromootti wajjin akka daqiiqaa 26 immoo tadhume ibsa warra amma haariya wal dorgomuudhaaf fidattaniif jechaan irra deebi'e homaa harkoon qabu. Ayyee wal dorgommiin eegaluufi daqiiqaa 30 ayyee haaya gaaffii jalqabaa qubeen asirratti agartan kun qubeen asirratti arkitan tun kami qubee ni agartan animeetiin jira ibsan kan tanaa fi tana bira qubee arabaa tan 26ffaa tan 26ffaa gabatee irraa ni qabdan. Qubee arabaa tan 26ffaa yoo bakka tana buusne qubee arabaa tan 26ffaa yoo bakka tana buusne sagaleen walitti yaamnuun akkamiin yaamnaa qubee afaan Oromootiin tartiiba isaanii naa barreessa. Dafa akka fakkeenyaatti wal dorgommiidhaa dhiiraa fi dubartoota. Dhiiraa fi dubartoota. Ol buutaa. Umurayyaan waan 26ffaan jee 27ffaan jee tara lama barreessuun isin ta'u. Ayyee umurayyaan Khaliifaa Shaadalii Taakka Fooziyaa Laam Pilaas Naasir Pilaas 2 Daanqa Naasiritti Awwal Pilaas hordoftuu Pilaas walqixee yaa'u jirtan. Dogongora yoo qubeen jiraate maqaa iyyaam qabxiin qabu. Nama maqaa ayyee Alima Pilaas Faayo Pilaas. Waalaikum salaam namni amma dhuftan. Warri amma dhuftan inshallah ogguun deebisa tanaa deebisuu laaltanii hawwiin koo ayyee Pilaas falmatu Pilaas warriniin maqaa yaamne bira dabre dogongora qabdanii dogongora keessan boodarra sirreeffattan. Warreen maqaa yaamu jiru inumaa. No. Makida Pilaas
Waalaikum salaam nama dhuftan. Ummu Pilaas Muhammad Ahmad Pilaas dhiira irratti. Naasir gabatee peejii ammaan tani hordofuu jirtu kana keessa bakka footoo jettu tuqii gaddeemii footoo keessa ni jira gabatee san ni argatu. Falmattuu Hassan Alii qubeen gabaabduu dubbachiiftuun fataadha. Falmattuu Pilaas Jabaan Rabbuma Pilaas Jamilaa Suleymaan sirrii miti. Faatimaa Pilaas Dhangooshee Pilaas Asidii sirrii miti. Munaa Pilaas Makida tarama barreessite akkaan si lakkaa'u. Halawaa Pilaas Hawwiin koo bilisummaa Pilaas Ikraam Pilaas itti nama afur qofa deebise. Kamaaru Pilaas harkatteerra Shaggee Jamila Ayyee Faatimaa Pilaas Diinii Suleymaan Aisha Mr. Baar maal barreessite amma dhufte Aisha Pilaas Diinii Pilaas binti Arsii Pilaas warra qubeen dogongora godhee maqaa yaamne irraa nu taale. Biiftuu Pilaas Odaa Pilaas Odaan dhiira beekamaadhaan. Faatumaa Giddii Pilaas Roobdaa Pilaas Halima Teena Garree jechuun hawwiin koo bilisummaa ta'e bira dabree takka dogongorraa ni sirreeffadhatti hin qabu. Alawaa Ayyee Pilaas Hassan Alii Ayyee Alawaa Maan Musaa Ayyee baqa ani dhaabee ammaan tana kana booda hin qeebalu. Kamaaru sii qabeemi Kamaaru Ayyee Sumayyaa Mahammad hin qabne. Aya baqa barreeffama daqiiqaa tana ala dhufuu irraan utaalaa 26 jee awwal maammee aya Hikmat Pilaas Ayyee galatoomaa. Egaa amma deebisaadhaan isiniif kannaa. Maashaallah gabatee warri hin qabne gabatee isiniifin ol baasaa. Gabatee sanarratti 26 jee
torba saddeet sagal kudhan kudha takka kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeet kudha sagal diidamii takka diidamii lama diidamii sadii diidamii afur diidamii shan diidamii jaha haa harfi furdoo haa furdoo kokkee gama jalaatti uumamtu tagowwaata jennee tanaafuu deebiin keenya akki ta'u deebiin keenya akki ta'u qubee haa tana hogguu as baasne haa fataa taasaakin hat bari kaniin fakkeenya haa wajjiin isinii godhe akkamittan isinii ulfaate haa fataa taasaakin hati qottu waan nama haatiin jenne ani waan nama haatiin jenne ni mul'ata qaceelloo mul'ata haa fataa taasaakin hati ها فتى تا ساكن هت إفهم ها فتى تا ساكن هت ها فتى تا ساكن هت ها فتى تا ساكن هت أكن دبس أيه وري قبتين أركن يتنيف قولي نسني باسافا قبتين أركتينيف قبتين أركني ما إلا اللي شو gabatee qabni jettan warra gabatee hin qabneetiin ol baasa warra gabatee hin qabneef amma oliin isin baasaa daawloo godhattanii hordofuu hin dandeessan warri gabatee hin qabne warri qabdan warri affaltan maashaallah tukkee irraa kaastanii jettanii egaa dubartoonni sirriitti deebisee nama 27 dubartoonni sirriitti deebisee nama 27 dhiirarraa asirriitti deebisee ammaas nama 8 egaa qabxiin dorgommiin takkaffaa tan ammaa meeqaa fi meeqa dhumattee 27 fi 8 dubartiin ammaas mootee takkaa fi bifti duwwaadhaa takkaa fi duwwatti mootee takbiir maashaallah ajabaan rabbuma arab dhiirotatti sira mudaaraa akka dhingadaatti takbiir daqiiqaa 18 qabu. Egaa sana keessatti namni hundinuu akka deebitanii qubee hundaa'u achirraa sammuu teessaniin daleeydaniin barbaada. Akka daleeydaniin barbaada. Boru waan biraa seenna. Keessaa kan isin galee seera arraan tanaa kana keessaan isin gaggaafadhaa. Egaa booda boru waan biraa seenna inshaallah. Wal dorgommiin guyyaa sadiif oowwitu mitatee dhattee waa oowwina nagarree wal dheedhiirtii qalbii cabeensaa akkaana qalbii na jabeetti isiniif qalbii cabxee yaraati. Takbiir meelilliin dubartoota meelilliin bareedduu xunchaa agarsiiste way xunchaa ispoortii dabbaa xunchaa dabbaati immoo xunchaa sibiilaati qoon.
hayyee Hanifa shaadalii hayyee bakka mirga keeti garee shamarree taate wayii egaa maashaallah asirraa wanniin wal dorgommii tanarraa wanni hubannu wal dorgommii ammaa kanarraa dubartoonni diin baruudhaaf yeroo hunda qophii akka ta'an ammallee bakka hundatti bakka waan inni diin jiru hundarraa jaalala diin akkaan dhiirarra dubartoonni akka qaban nu hubachiisa. Kana jechuun amma qofa osoo hin ta'in durirraa wanni kun jira. Namni jalqaba amantii Islaamaa Rasuula irraa qeebalee dubartiidha. Jaartii isaa Khadijaa bintu Khuwaylid maashaallah radiyallahu anhaa isiidha ta amantii Islaamaa jalqaba nabiyyi keenya nagaa ramani irratti haa jiraatu irraa qeebaltee dhalaadha takka. Namni jalqaba karaa rabbii irratti lubbuun baatee shahiidee ta'e dhalaadha. Sumayyaa haadhaan maal. Egaa maashaallah diin irratti dubartoonni amma qofa osoo hin ta'in jalqabumarraa'uu jaalala diin ni qaban. Maashaallah rabbii yeroo hundaa'u akkanumatti jaalala diin isaaniif haa kennu. Ammallee sagantaa tanaa namni hedduu irratti hirmaatee qooda irraa fudhatu dubartoota ta'uudha asirraa hubanna. Umrii dheeradhaa maashaallah gaaffii kuni isinii galee jira rakkoon qabu. Warri lama gootan fataan sagalee dubbachiiftuu arabaa gabaabduu jennee ilaallee jirra. Haati hin jennu. Ammas haawu warri jettanii jira warri jettanii jira waadhaa miti haadha. Waawu 27 waawu 27 akka gabateetti akka seera tartiiba qubee arabaattis namni tokko hawaa godhu akka tartiiba qubee arabaa tan kitaaba aliifaarra jirtutti sammuu keessa qabanne akkasii miti. Yoo akkas laallee 30 taati qubeen arabaa. Hamzaa fi lam aliifi jira san bakka isaaniitti sagantaa boruu fi kana keessa ni ilaalle jechuudha inshallah. Lam aliifii fi hamzaa ti jennuun san. Amma immoo aan bikka sanii dogongortan wanni beektan wat warri gootan hin taane. Hat hangode qofa. Haat hagodees dogongoraa dubbachiiftuu dheertuu miti gabaabduu. Fataan qubee dubbifama dubbachiiftuu takka qofa taatiin jee haa fataa taa saakin hat. Haa fataa taa saakin hat. Haa tuni haadha tuni fataa aadhaa haa jennaa walitti. Haa fataa haa jennee ilaallee jiru duraanuu. Ana duratti haa fataa haa hin dheeressinuu haa jennee dheeraa. Haa fataa taa saakin hat jennee dubbisa. Hayyee gaaffii lammaffaa ifa walii gallee mi kanarratti kanarra walii gallee haya gaaffii lammaffaa wayye qophaa'a gaafa amashadhaatii shashshaqadhaa qophaa'a hanqaceellootiin isin dura amashadhee shashshaqadhee oshanaarratin oshashshaqatin keetiin jira. Hayyee ta agartan amma tuni kisraadha. Tuni qubee arabaa raadha. Tuni suknaadha. Hayyee
qubee arabaa gabatee irratti qubee arabaa tan lakkoofsa 8ffaarra jirtu tan lakkoofsa 8ffaarra jirtu yoo bakka tana buusne akkamiin walitti dubbisna? Yoo bakka tana buusne akkamiin walitti dubbisna? Ayyee dafa. Akkamiin walitti dubbisna? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anaan daqiiqaa 10 nu hafe makidda faayoo Khalifa, not correct. Shaggee plus hordoftuu plus Jabaan Rabbumaa plus Jamilaa Suleymaan Sirautaalee Ooziyaa plus qubee as buusnaan jee qubee buusuu qabnaa warri osoo qubee hin buusne Umurayyaan plus Biiftuu plus Dangooshee plus Kadiraa plus Diinii plus no Diinii miti Diinii Okongoraa Binti Arsii plus Sumayyaa plus Rahamaa plus Faaxumaa Ikraam plus Hasan Ali plus Mashallah Faayoo Jaafar plus guutuu barreessite Faayoo Limaa Alawaa plus Halimaa plus Asmaa plus Kamaru plus Falmatu plus Caaltuu Alhamdulillah plus Caaltuu plus Khalid plus Farhaan plus baay'ee dhufen gaamma hamashatanii dhufan gaa dhiirtii tiyyaas Anaan plus Yuuzarsiif plus baga dhufte Yuuzarsiif Abuurayyaan plus baga fidattan likki jirta Farhaan fidde akkam Israa plus likki dhaqa fatanaa jechuun bar sardamuu sallaaluudha Najjaash plus way baga dhufte Najjaash Awwal plus akkana haa jabaadhaa plus Diddaa Roorroo Khalifaa Shaadalii plus Radiitti jabaatte Hikmat plus Mashallah Jaarraa Abbaa Gadaa Arjaa plus Alawaa plus
Khalid plus warri sirriitti hin barreessine osoo hin dubbanneen bira kutu jira. Qubee dogongora qabu. Faraan hayyee. Jazakallah dar hayyee. Dhangooshe maqaa dogongora jira. Faiz plus waliyaammatan gaama diimtuu plus ummu hanaan plus 1 plus asli plus Nasir plus dhiyaatan Rahima plus akkam afaa gaadalgu jiraa miti qaceellottiin isinii kanna ay tara meeqaan isinii kannu jiru dubartootaaf. Okay baga dhufte jabaadhu jabaatte egaa dogongora jirus waliif himaa hayyee hayyee bakka daqiiqaan geessee jabaattee dhiifti xiyyaas dabalamtee daqiiqaan kannee bar daqiiqaan geessee jirti maashaallah maashaallah time over intalata kan qabu yeetee komtarraa duraan time is over teetto kan qaba duraan in godha sanis in godha hayyee egaa dhiirtii fooyyeeffattee maashaallah reefuun tana dubartiin 22 mootee amma dubartiin dhiirti dhiyaattee 29 fi 19 qofaan ture jirtanii jabaattee dhiirti maashaallah egaa takbirtaa lamaan fedhaa Fooziyaa saatiin dhumtee jedhee harte saan dhumtee maashaallah hedduu jabaatan maashaallah dhiirtiin fooyyeeffate 10 takkaan dabarte dhiirti dabalte maashaallah hedduu jabaattanii ni ilaaluutti hin jira warra tara lama barreessee hin yaamne warra dogongoruu fi warra tara lama barreessee maqaa waan hin yaamaa deemu jiru jecha hin yaamne jazaakumullahu khairal jazaa maashaallah egaa 175 isinii gale jeeti yaada waa'een sukunaatun boru nan darartan jechuudha. Duba takkattiin isinii deebisa. Hayyee maashaallah takka isiniif itti deebisa. Takka isiniif itti deebisa ammoo dhalaan mootee jirti. Dhalaan ammaas mootee jirti 2 fi duwwaadha. Qabxiin 2 fi duwwaadha. Ammoo takbiir dhalaa moo'insa siitiif takbiir ililli irraa fedha takbiir dhalaa dubartootaaf ililli irraa fedha ammaas dhiirtii qabxii sii ol dabaluu siitiif wal morkiin amma akkaan jabaattuu ta'uu siitii arkee kanaafuu dhiiraafis maashaallah dhaaltu maal jette meerkuurii maarsii fi eersii deebisnee jira jupiter irraas gabbuusne yookaan naasa gad deebisna meerkuurii qaalii sanirraa naasa qarshitti maara gad deebisna hayyee kanaafuu dhiira dabalte tanaafis takbiir dhiiraafis hamilee dhiiraa umurayyaan tara tana xuncaa dhiirtii isinif baasti gaaffii sadaffaa kanaaf isinif baasti jeeti yaada hayyee deebisaan isinif deebisa daaliin jee qubeen jaaffaa qubeen arabaa tan jaaffaa 8ffaa kuni 7ffaadha 8ffaan daal qubeen arabaa tan 8ffaa daal jennaan kisraa wajjin oguu waliin dhuftee di daal kisraa di jennee barannee dabarsinee jirra torba 8ffaan tana daalii oguu daal bakka duwwaa kana buusne qubee daal yookaan harkii daal yoo bikka tana buusne
harfii daal yoo bakka tana buusne kisraa jira. Daal kisraa dii jennaan. Dubbachiiftuun arabaa gabaabduun kisraan sagalee dubbachiiftuu qubee afaan Oromoo dhiinuu kanniiti. Sagalee gabaabduu qubee afaan Oromoo dhiinuu kanniiti. Raa sukunaa san waan jennu jecha xumura irratti sagalee duubaan qabdu raa qubee afaan Oromoo tana kenna. Eegasiin bakka daal kisraa hojii walitti finnu san maal goona? Finneete si barreessina. Finnee si barreessina. Sagalee isiin dubbisnu laala. Hayyee. Daal kisraa raa saakin dir. Daal kisraa raa saakin dir. Ifa. Daal kisraa raa saakin dir. Daal kisraa raa saakin dir. Akkana barreessina maashaallah. Meelilliin waliif ergitanoo. Egaa tara tana yoo moo'uu qabanii gaaffii sadaffaa tana irratti ni moo'an maashaallah. Mee dubartoonni dhiira fooyyee qabxiisii fooyyeeffatte kanaaf warri daa fi raa qofa godhee hin barreessine. Warri daa fi raa qofa walitti aansee godhee hin barreessine qabxiin qabne. Kanaafuu dogongorri waan jiruuf jecha. Hayyee warri jee barreessee qofaafis kanaafis hin barreessine. Gaaffii sadaffaatti osoo hin deemne jarri dubartoota dhiira qabxii fooyyeeffatteef ilillee ol erga. Takbiir 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 akka jarri dhiiraatis dhalaa hamileesii itti fufaa jabaadhaa jettuuf ilillee ol erga. Dubartootaaf ilillee ol erga. Wal jajjabeessuuf isin lachuu. Dubartoonnis dhiira qabxiisii fooyyeeffattee onnachuu isaanii kanaaf ilillee ergaaf takbiir Allahu Akbar dhiiraaf. Jarri dhiiraatis dubartoota akkana jabaatee isinillee hamilee biraa isinif fide nutis ni moona jedhee hamilee isinif kakaase kanaaf ilillee ergaaf. Fuulduraaf nutis isaan darantiin barannee moo'uu qabna jechuudhaaf hamilee isinif kakaasan kanaaf ilillee ergaaf. Takbiir takbiir gaaffii sadaffaattiin deebi'a. Gara gaaffii sadaffaattiin deebi'an. Maashaallah anuu hamilee biraan akkaastanii bar. Hamilee biraan akkaastanii way jabaadhaa. Wal jajjabeessaa. Jabaadhaa wal jajjabeessaa. Way. Gaaffiin itti aanu. Gaaffiin itti aanu. Gaaffiin itti aantu. Hayyee. Wal jajjabeessaa. Gaaffiin itti aantu. Dummaa fi sukunaadhaa qubee jirtu ni beektanii. Harku jirtan. Hayyee. Gabatee qubee arabaa dummaadha tun dummaadha. Bakka duwwaa tana gabatee irratti qubee arabaa kan lakkoofsaa kan lakkoofsaa kurnaffaa. Hayyee qubee arabaa asana sagaleen ittiin dhagahamtu. Ayya way hin dhagahamtu malee. Hin dhagahamtu maashaallah. Kurnaffaa qubee arabaa tan lakkoofsaa kurnaffaa. Hayyee
Dummaadha. Dummaadha hamma agartan kun. Kuni maali? Ammas dogongoran kee balwan. Faatimaa Taakka Fooziyaa Laama Raamaa Sadii ani isin barreessa daqiiqaan qaba amma daqiiqaa qabee oguu daqiiqaan keesse dhaabaa jeetiin eegas booda lakkaa'u dhaabaa jeetiin eegas booda lakkaa'u waliigallee daqiiqaa qofaan qaba amma daqiiqaa kan duraan nyaadame daqiiqa fayyadamna kuusaa barreessaa ol deebiitiin komentii teessan ol deebi'eessu talaala daqiiqaan qabaa daqiiqaa takka qofaan isin eegan daqiiqaa tokko qofa baay'ina keessan wulee akkasiimaa wal dorgommin useetuma barreeffama keessan umaa rakkoon qabu ol deebiitiin su talaala daqiiqaan isin eegan daqiiqaa takka qofa qabdanii you have only 1 minute. Kuusaa barreessaa maaliin pilaasii nama garraa miti nama kara gabaabaa. Kuusaa barreeffadhaasi. Nama yeroo lama katabees immoo akkasittiin adda beekaa'u daqiiqaa kanatti. Dhiira jabaadhaa yaa dhiirti jabaadhaa hoy yaana islaamaa tana jiraate dhiiraaf hamileen kannaaf yaa dhiira jabaadhaa amma moo haminaa irraa kafaladhaa jajjabaadhaa itti jaa daqiiqaan geesse dhaabbaa bakka daqiiqaan geesse jirti. Mama Khalifa ayyee Kamaruu irratti ilaa Kamaruu booda warra barreesse sagaleen kan geesse ilaa inni irratti aslii Oromoo irratti dhaaba aslii irratti dhaaba deeqa ammaan tana. Aslii irratti dhaaba hayyee isiniif hin lakkaawa ilaan aslii Oromoo irratti yoo yeroo lafa barreessitees hayyee Faatimaa Taakka hayyee ni lakkaawa naa hojii lakkaawa isin Faatimaa irraa eegalla faayoo irraan eegallu ruul jette Faatimaa Taakka Fooziyaa Laama Raamaa Sadii Umurayyaan Afur Aziz Shan Makidaja Faayoo reefu barreessitee jirta jaha Halawaa Torba Halawaa irra Torba Mahammad irratti as deebina Mahammad Daawwit Taakka hayyee hordoftuu Umurayyaan Khalifaa Shaadalii lama idaaneeti dhiira irrattis takka idaan ilaa Khalifaa Shaadalii irratti arjaan kun dhiiraansa hayyee egaa dhiirratti takka idaaneeti ammallee Jamilaan dhalaa irrattis takka idaan aayaa Raamaa dhalaa irratti takka idaanaa dubartoota takka idaanaa Hussein dhiira irrattis takka idaan Alawaa Shaggee Bintii Faaxumaa afur idaana dubartoota irratti ilaaqa Faatimaatti Hassan Alii Awwal Kamaruu sadii dhiira irratti idaan ayyee la Kamaruu jenneemi Faaxumaa Giddii fi Mahammad Daawwit Reemu tana si qabne Rahimaa Faaxumaa Giddii Rahimaa lama dubartii irratti idaaneeti Farahaan
dhiirarrattiidhaan falmattuu diinii taakka Faatimaa bintii Islaam lama beesti Ukaash lama Ukaash dhiira jeetiin lama dubartoota ragaaneeti takka dhiirarrattiidhaana boodaan irra deebi'aa caaltuu takka Ikraam lama Israa sadii Alawaa Amaan afur Makki daatara meeqa barreessitan? Afurree daanaa 21 boontuu Jimmaa warra amma dhuftan sagantaa yeroo gahee inshaallah sagantaa boruu irratti qalbii naa hordoftanii Kamaaru reefu isin barreessine si barreesseera. Hayyuu biyyaa dhiira jeetii yaata. Bakka 22 asii irratti hin dhaabaan jeereefu binti eegaan dhaabaa jee barreessitanii kana booda warri dhaabaa eegaa jee booda barreessitan gulii daqiiqa qabannee daqiiqa ayyaana inshaallah maashaallah warri dhuftan dhiyaadhaa. Ati eega barreessite hin agarree kaasee warri eegas booda eegaan dhaabaa sagaleen dhaabaa jettu isin bira dhufte ayyee maashaallah. Egaa dubartoonni ammaas 22 dhiirtii 10 jazaakumullahu khairal jazaa. Deebisaan akkuma isin barreessitan sanii hedduu galatoomaa. Qubeen kurnaffaa raadha. Raa asiin keenya. Dummaan qubee afaan Oromoo bakka bu'aa kaaf sukunaa qabdu fayyadamnu tana walitti oguu dubbisnu raa dummaa kaaf saakin ruk afaan hindiitti dhaabuu jechuudha. Ruk dhaabbaddu afaan faranjiitti istooppii baanan san eji jennaan qumatti arjeen gaafa kan raa dummaa kaaf saakin ruk dubbachiiftuu arabaa gabaabduu takka jenneen dheertuu fi maaras boruu seenne inshaallah yeroo bijee boruu irraa eegallee sagantaan itti dhufti. Akkanatti isinis shaakalaa waan dabrees gabatee ni qabdanii fataa fi kisraaf viidiyoo amma dura dabrees warri dur hin qabne irra deebi'aa ilaalaa takkaffaa irraa ilaanqa 22 inshaallah kana booda daddafnee akka quraanii fi teessaniif qara'uu dandeessaniif raa dummaa kaaf saakin ruk raa dummaa kaaf saakin ruk raa dummaa kaaf saakin ruk. Egaa maashaallah namni walii amma dhufu jiraansaa warri deebistaniis maashaallah arraas 3 fi guyyaa duraa 5 fi takka mo'anii 4 edammoo dubartoonni 4 fi du'a mo'anii arrammoo gaaffii 3 gaafadhee sadeenuu dubartoota mo'ee maashaallah takbiir isin cufaafu mee dubartoonni takbiir. Egaa dhiirtinis dabaluu eegaltee jirti sagantaa boruu irraa eegaltanii wulii akka itti fufutti dhiirti akka mootuuf wulii darsii dubartoota qofaatu amma wanni asirraa hubadde darsii hurufaatii fi quraanaa namni xiyyeeffannaatti kannee hordofuu jiru dubartoota qofa akka ta'een hubadhe. Kana keessaanis hubannoo biraan naa hanna. Egaa dhiirti kana booda jabaadhaa kunis meeqaaf tokkollee caaluma koraa yaala guyyaa duraallee takka fooyyeffatanii achiin kuttee mee takbiir dubartoonni guyyaa 3 moo'uudhaaf takbiir kadimtaa dorgommii naftee jirti. Borurraa eegallee ammaas darsii oowwituu tana daramni oowwituu eegallaa tan isin barsiisee wal dorgommiin guyyuma san gama boodaa jiru. Darsii daqiiqaa 30 yoon barsiisee daqiiqaa 30 naftee wal dorgommiin keessa jirtu borurraa eegal. Qalbiin na hordoftanii dhiirtinis dhuftanii diddaa rooroo wayii keessa jira dubbii tee keessa
ورد غونغوري أبتيسا مقاو سو إلا اللي برد براد الداخل ناو بلي صغية خب جماعة قالي إننا واي سنيفين دوبرتو ترين خمقا أجت إيرا بدا تريبر نما ميقاني دا تري همنان دير كدان مالف جبار ربو مافا أتي دلا دوبرتي متي إيرا جيتين إيرا ترمت إدا تري أكمي تكري تا وبلي صغية أرى دبتينسا دبي قبان قبدونسا أكنا أكاد دلامو مي خنفا أقوجتو هميلين أجايباتي سيغن خنافو برورا موهو قبدن ديرتي برورا موهو قبدي إن شاء الله وانجامو أقود والدرقمين أو بتغا ديرتينيس بيتو كوسي موهو قبدير بيتو كوسي موتي غافي ترى سديون قابل سدينو سدي في دوبتي سنباوسو قبدي جبات آمي تيادا خطا dubartoonnis meen harkaa fuudhaa rikoordii ta'e jettaniiti onnachuu jirtan ammaa isinin beeku. Maashaallah isin hundaafuu jazaakumullahu khairan jazaa jabaattanii waan kana parsantii 87 isinii galee jeetii jaal. Parsantii 87 darsiin hanqaammaa waa'ee sukunaa fi dubbachiiftuu arabaa gabaabduu sadeen fataa kisraa fi dummaa isiniif galee jeetii jaal. Inshaallah. Kana boodaas akkuma huruufni arabaa lakkuma buluun isiniif jabachaa deemutti akkanaan jaabar najjaash kiyya akkanaan jaabar moohuu qabdanii kamaaru hayyee bakka boruu akkiniin godhu sa'a sadii fi cinarraa eegalee ilaanqaa furii fi cinaa yoon godhe bareeda takkaa'u sa'a afur mataarra eegalee ilaanqa sa'a shanii sa'a gadiin butuu qaba inshaallah hayyee kunoo bara sana leemma kunoo dhugaa bare akkana faraan kiyya onnadhaa boru sa'a afur mataarratti eegalla inshaallah boru nama sagantaa qabus karadheetiin yeroodhaan sanguratti eegalchiisee sa'a afur mataarratti eegalla inshaallah yeroo bifedhe sa'a afurii daqiiqaa shanirrutti qophaa'an eegaa daqiiqaa shanirrutti anis qilleensarra darbeetiin hanqa namni ol seenu godhee daqiiqaa shaniin booda darsii eegallee sa'a afur mataarratti inshaallah ayyee maashaallah sagaltamsii galeeti shanii daatte borumoo qabdanii najjaashi dubartoonnis meen waamoo iyyaanii takkana xuncaa isin garisiisu jiranii isin ammoo xuncaa isaan harka mirgaa qofa garisiisu jiran beete harka bitaattis boru ni agarsiisan jabaadhaanaaf yeroon walitti deebine inshaallah boru inshaallah bara kana gizee isin waan diinii irratti jabaattanii kunis anammoo ni moo jee onnatu haanis miyoo dandii haanamoo jee kana walitti onnatu kana maaliif kana keessa wasaari'uu ilaa magfiratin hara diin rabbii irratti wal dorgomaa faraan likkiidhaan tabitaachaattis ol baastee himate amma maaliif meetaa gizee diin irra wal dorgomta kana wanni kanarra wal dorgoman kun ilaa umrii teessanitti isin jalaan baddu hogguu bikka waan sanii yoo dulloomtanillee takka hogguu ijoollee teessan qaraasistan bartanii yookaan hogguu nama biraa qaraasistanillee bargaafa keenyaa akkana baranne akkana wal dorgommii oomishoo kanaa jira haala kanaan qabanne durallee qoyaban akkana kana xiyyeeffannaatti kanneen jettanii nama biraafillee himtan maaliif hamilee mi'ooytuu wal dorgommii bika jirtutti waan ajaa'ibaa takkaa jira sammuunis banamaa deemti inshaallah naa jabaadhaa dhalaanis makkiddaa akkana jette meen ilaallagaa kunoo harka isinii na jiru jiraan jabaanne kunoo qonnee dhufna jiru jira faraan aslii akkanaga inshaallah naa jabaadhaa yoo rabbi fedhee boru hama shannee tottolfannee shittoo hunda dibannee dhufa an shittoo hundaan dibadda jettanii akkana ni dhageessan mun dhageessan jedhe gaafa waan gurbaan footoo of deema akka yaadisaa ayyee inshaallah boru walitti deebinaati nagayaan naa bulaa anis sa'aan namira achi dabartee jirti rabbi jecha hedduu isin jaaladhaa naa jabaadhaa inshaallah akkuma amma wal dorgomtan kanatti hogguu quraanaas ifii teessanii banattanii bikka feetan bikka tana qara isiniin jee seera kana barattanii qoodhaa itti mee makkidda qoodhaa jiin
oguu quraana bikkaan hanbanaa qaraa jeen osoon isinii girran baane fiita isinii bugguu qaratan qaraatan. Way hanqam takka akkaan gammadu. Ana daranii gammada. Kanaafuu jabaadhaa. Rabbi dubartootaa fi dhiiraas isin hundaa'uu rabbi isin ajajjabeessu laaftutti isin agalchuu jazaakumullahu khairal jazaa. Nagayaan naaf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.